Salam nagaa waaqayyo waaqa jiraataa isiniif haa ta'u obboloota koo biyya keessaaf biyya alaa akkam jirtu fayyaa keessan jirtu waan nagaadha galata waaqayyo. Har'a maguruu ban hojjedha akka isin hojjedhu immoo isinitti agarsiisaan isiniin jedha. Kuni tokko faratti qabna beektidha. Kuni asitti indaanqoo affeeleen jira. Maajidhaa fi qondoo barbaree bicha asitti naqee affeeleen jira. Asitti shunkurtiidha. Asitti kuni minjaalidha. Kuni asitti dinnicha. Mamina fayyadamu kana jechuudha. Kanan gubbaratti sirfisee dhaabbata afaana tura. Kiloo xiqqoo bizariidha fi iddoo biddatti naqeen jira amma nan dhaabbata. Kiloo akkatti dinnicha dhaabbatee jira. Dinnicha jechuudha. Hunduma isaa akkatti dhaabbata jechuudha. Guys, mami gurraacha itti obboleessa koo yeroo qimamni filadhaan kana ta'a. Kino amma soogiddaa fi sannis yolaanii ruuzii kan hin duraan miicee jechuudha. Sinaqeen jira. Waan hundumaan afaana tura obboleessa koo asitti bishaan ho'aadhaa fi maadii walitti miiceen jira. Wal keessa kaa'ee jira jechuudha. Waan hundumaan madhumaatti ilaalaa isiniif gala yeroo sanaa jechuudha. Kino obboloota koo hundumataatu dhaabbatee jira. Amma argitanii dhaabbatee jira shunkurtiisi. Kan isin isa akka galuu fi asitti bishaan birciqqoo tokkoo fi bishaan ho'aadha. Kana tokko maadii sadii fayyadamee asitti naqeen jira. Amma as keessatti daraddaraa jechuudha. Kana afaana tura. Okay. Kurti illee kun ammattiin naqaa jira. Kina hundumaa jalatti naqeen jira. Amma immoo ruuzii gubbaa irratti naqeen jira. Amma bishaan ho'aa ittiin naqaan afaana tura. Kuni bishaan ho'aadha obboloota koo qorraa osoo hin taane. Kina obboloota koo bishaan itti naqeen jira. Bishaan ho'aan fayyadame. Sin jedha malee naan galabbatu takatake gaaman qalaadaman naaf qattake. Atiin booda naan galabbatu illee isinitti agarsiisaan sin jedha obboloota koo. Kina amma argitanii akkatti takattake obboloota koo. Akkatti naaf qattake gaazii qannasneete incufnaa jechuudha. Kina qaqqabee jira obboloota koo galabbateen jira. Xiqqoon siranaaf hin fuune malee baay'ee bareeda. Waa hojjedha laala dhugaa waaqayyo baay'ee mi'aa obboloota. Kina obboloota koo salaaxaallee hojjedheen jira. Kaarotii, maqudoonii fi boqqolloodha kuni. Kana shagamame kuni jechuudha. Kuni gulgoommaniidha. Waliin makee walitti deemna. Kino obboloota koo mi'a kanatti naqadheen jira. Amma keerii isa kana muree asitti naqaa jechuudha. Keerii isa kana asirratti eenyu ta'a? Xiqqoo roomaanis gubbaarratti naqa. Kino obboloota koo keerii illee irra kaa'een jira. Bitanii baay'ee bareeda. Asitti immoo isaan gubbaarratti naqu loomii kan fedhe loomii lamaa fi kan akkana lama zayituunidha. Moroonni roomaanii qabdanitti fayyadamuu dandeessu. Roomanii bishaan isaa jechuudha. Kina obboloota koo qaqqabee jira. Kun amma nyaachuufanii. Burtukaana kiyyaa. Kuni salaaxaa kiyyaan isin jedha. Tuttaa nyaannu. Dhugaa waaqayyooti baay'ee mi'aa. Ani nyaata kana baay'ee jaaladha. Anna nyaanna kana hojjedhu baay'ee akka nyaata Itoophiyaa qopheessutti baay'ee disneedha.
Sin jedha obboloota koo sin laafis yoo taata akkasuma dibduu keemma dhumaatti na ilaalan sin jedha obboloota koo sin jedha yoo immoo natti dhiyoo kan kottaa nyaadhaan sin jedha obboloota koo san hojjedhaa dhugaa waaqayyooti baay'ee mi'a baay'ee hojii isaatiillee baay'ee ulfaatu hojjedhaa laalaan sin jedha obboloota